Akkam jirtu har'a waa'ee iddoo seena qabeessa tokkoo isinitti himna. Iddoon kun bakka amantii waggaa 1500 ol tajaajiledha. Amantiiwwan gurguddoo addunyaa lama amantaa kiristaanaa fi amantaa islaamaa tajaajiluudhaan beekama. Biyya Turkii magaalaa Istaanbul keessatti kan argamu yoo ta'u, Hagiyaa Soofiyaa jedhama. Hagiyaa Soofiyaan waggaa 1000f mana amantaa Ortodoksii ta'uudhaan kan tajaajile yoo ta'u, ergaa Ottoman Tarkii yookiin immoo Empaayerii Ottoman Tarkii aangoo qabate yookiin immoo waraana Empaayer Baayizantiin irratti gaggeeffame mo'atee Turkii dabalatee biyyoota baha giddu galeessaa qabateen booda gara masjiidatti jijjiiramuudhaan waggaa 500 kan ta'uuf giddu galaa hordoftoota amantaa Islaamaa yookiin immoo bakka waaqeffannaa hordoftoota amantaa Islaamaa ta'uudhaan tajaajileera. Hagiyaa Soofiyaan waggaa 1500f akkamittiin tajaajiluu danda'e? Ijaarsa kana maaltu adda isa taasisa? Akkamittiin gara masjiidatti jijjiirame? Sana booda immoo gara muuziyeemitti achi deebi'ee gara masjiidatti akkamiin jijjiirame kan jedhu kaasnee ilaalla. Akkuma jenne egaa waggaa 1000 bakka hordoftoonni amantaa kiristaanaa yookiin hordoftoonni amantaa ortodoksii itti waaqeffataa turanidha. Sana booda masjiida ta'ee deebi'ee immoo bara 1934tti keessumaa Turkii ammayyaa ijaaruudhaan kan beekamu Kamal Ataturk pirezidaantiin Turkii duraanii iddoo kana masjiidarraa gara muuziyeemitti akka jijjiiramuuf keessuma sababni isaa hambaalee amantaa ortodoksii yookiin amantaa kiristaanas waan of keessaa qabuuf akkasuma immoo erga masjiidatti jijjiirames hambaalee wantoota amantaa islaamaa agarsiisanis waan qabuufi akka iddoo daawwattoonni idil addunyaa dhufanii daawwatan akka muuziyeemitti akka tajaajiluuf jijjiiranii turan jechuudha bara sana Kamal Ataturk. Kanaaf bara 1934 kaasee hanga bara 1920tti iddoo kun gara muuziyeemitti jijjiiramee ture jechuudha. Bara 2020tti garuu pirezidaantiin Turkii ammaa Tayyip Erdogan Hagiyaa Soofiyaa deebi'ee gara masjiidatti akka jijjiiramu godhanii kun immoo keessumaa hawaasa kiristaanaa fi dhaabbata hambaalee idil addunyaa galmeessuu fi kunuunsuun beekamu yuuneeskootti dheekkamsa guddaa kaasee ture. Egaa mee dudduubatti deebinee Hagiyaa Soofiyaan yookiin immoo iddoon amantii waggaa 1500 qabu kuni erga waggaa 1000 fi hordoftoota amantaa kiristaanaa tajaajilee gara masjiidatti akkamiin deebi'uu danda'e? Ijaarsa yookiin immoo bakka kana maaltu adda taasisaa kan jedhu kaasnee haa ilaallu. Iddoon itti ijaarame magaalaa Istaanbul kan kana dura Konstaantinoopil jedhamuudhaan bara hedduuf ittiin beekamtu keessatti kan ijaarame. Istaanbul yookiin Konstaantinoopil ardii Awurooppaa fi ardii Eeshiyaa wal qunnamsiisuudhaan kan isheen beekamtu gidduu sanatti argamte jechuudha. Impaayera lamas kan tajaajiltedha magaalli kun jechuudha. Bara impaayera Baayizantiin yookiin immoo impaayerri Roomaa bahaaf lixatti erga cabee booda impaayera warra bahaa kan amantaa giddugalli isaa amantaa ortodoksii ta'ee Baayizantiin impaayera yookiin immoo impaayera Baayizantiin akka giddugalaatti tajaajilaa ture. Konstaantinoopil irraa ka'uudhaani biyyoota bahaa fi baha giddugaleessaa kan inni bulchaa ture jechuudha impaayerri Baayizantiin. Kanaaf Hagiyaa Soofiyaanii bara impaayera Baayizantiinidha bakka sanatti yookiin immoo Konstaantinoopil kan yeroo sanaa kan ammaa Istaanbul keessatti kan ijaarame jechuudha. Iddoo hawwataa fi seenaa qabeessadha. Akkaataan ijaarsa isaa baay'ee ammayyaa fi kan ammallee turistoota hedduu addunyaarraa garas imalanii akka daawwatan taasisudha. Iddoon kun kirkira lafaa dabalatee balaa ibiddaa fi balaa uumamaa hedduu kan dandamatedha. Kuni akkamitti ta'e kan jedhu kaasnee ilaalla. Hagiyaa Soofiyaan akka bataskaana ortodoksiitti yeroo jalqabaaf kan inni ijaarame jechuudha. Guddate yookiin ijaarsi isaa amma mul'atu kuni guddaadha akkaan hawwataadha. Jaarraa ja'affaa keessa bara 537tti bara mootii Jastiiniyaan Zafarist jedhamu yeroo sana impaayera Baayizantiin bulchaa kan ture mootii Jastiiniyaan Zafarist yookiin immoo Jastiiniyaan tokkoffaa jedhamuuni akka ijaaramedha ragaaleen kan agarsiisanii. Bakka Hagiyaa Soofiyaa itti ijaarame yookiin bataskaanni Hagiyaa Soofiyaa bara 537tti toon ijaaramen dura jaarraa shanaffaa keessallee bakka sanatti bataskaanni ijaaramee akka ture. Bataskaanni jalqabaa bara 415tti erga ijaaramee booda balaa ibiddaatiin gubate. Bataskaanni lammaffaan bara 415tti ijaarame bakkuma amma Hagiyaa Soofiyaan irra jiru kanatti jechuudha. Bataskaanni suni diddaa yeroo sanaa Konstaantinoopil keessatti uumame yookiin immoo
diddaa Niqiyaa jedhamuun kan beekamu Nasiyaan Rivoolti kan jedhamuuni bataskaanni sun guutummaatti manca'e. Sana booda mootiin Justinian the First jedhamu kuni bataskaanni guddaan kan amma Hagiyaa Soofiyaa yookiin immoo akka masjidatti tajaajilu kuni akka ijaaramu ta'e jechuudha. Amma bataskaanni kun egaa waggaa 1500 kan lakkoofsedha. Ijaarsi isaa bara 537tti xumuramuudhaanii tajaajila amantaatiif kan oole jechuudha. Yeroo sana mootichiyyuu bataskaanicha seenee akkatti waaqeffate akkatti gammadee seenan ni agarsiisa. Akkasumas immoo ragaaleen marsariitii yuunivarsiitii Harvard irraa ba'an akka agarsiisutti iddoo sanatti gammaduu irraa kan ka'e inumaayyuu mootiin Justinian the First jedhamu kuni yaa Salamoonii mana qulqullummaa kan kee caaluun ijaare jedhee akka dubbatillee ragaaleen ni agarsiisu jechuudha. Salamoon jechuun macaafa qulqulluu keessatti mana qulqullummaa guddaa ijaaruudhaan nama beekamuudha. Kan kana caaluun ijaare jedhee akka dubbatillee mootiin Justinian the First jedhamu kuni. Kanaaf egaa maqaan Hagiyaa Soofiyaa jedhamu bataskaana kanatti mogga'ee waggaa 1000 erga tajaajileen booda hanga bara 1453tti bataskaana Ortodoksii jedhamuun kan beekamu jechuudha. Kanaaf egaa mootii Justinian the First yookiin immoo Justinian tokkoffaanii bataskaana Hagiyaa Soofiyaa ijaarsisee waggaa 1000 booda gara masjidatti jijjiirame jechuudha. Kunis akkamitti jijjiirame jennee yoo kaasne yeroo sanagaa impaayerrii Baazantiin gara dadhabuutti laaffachuutti dhufaa jira. Akkasuma immoo impaayerrii Otomaan Turkii lafaa ka'aa jira waan ta'eef bara 1953tti impaayerrii Otomaan Turkii impaayera Baazantiin mo'achuudhaanii sulxaanni impaayera Otomaan Turkii yeroo sanaa Muhammad the Second yookiin immoo Muhammad lammaffaa namni jedhamu impaayera Baazantiin mo'achuudhaanii magaalaa Konstaantinoopil to'ate. Giddugala impaayera Baazantiin kan turte Konstaantinoopil to'achuudhaanii bataskaana Hagiyaa Soofiyaa kanas yeroo jalqabaatiif akkuma magaalattii to'ateen guyyaa jimaataa sagada jumaa itti akka gaggeesse fi gara masjidatti akka jijjiiramuuf ajaja dabarsuudha ragaaleen kan agarsiisanii. Ergasii qabee waggaa 500 jechuudha Hagiyaa Soofiyaan masjidatti jijjiirame hanga bara 1934 Kamaal Ataturk gara muuziyeemitti akka deebisan bara 1453 kaasee hanga bara 1934tti masjida ta'ee tajaajilaa ture jechuudha bataskaanni Hagiyaa Soofiyaa. Kamaal Ataturk gara muuziyeemitti erga deebisanii booda bara 2020 immoo akkuma duraanuu jenne pirezidaantii Tayyip Erdogan gara masjidatti akka deebi'uu fi yaada dhiyeessanii manni murtii olaanaa Turkii yaada kana fudhatee raggaasise. Sana booda pirezidaantii Tayyip Erdogan ajaja pirezidaantummaa sanarratti mallatteessanii seeran gara masjidatti akka deebi'u ta'e. Kun egaa yeroo sanatti falmii guddaa kaasee ture. Sababni isaa Hagiyaa Soofiyaanii jalqaba bataskaana ta'ee waggaa 500 tajaajilaa ture. Gaafa masjidatti deebi'us Otomaan Turkiin gaafa masjidatti deebisus guutummaan ijaarsa Hagiyaa Soofiyaa hin jijjiirre. Kan inni jijjiiree wantoota amantaa Islaamaa mul'isan achi keessatti mallattoolee garaagaraa fakkeenyaaf gubbaadhaa fannoo kaasuudhaanii achirratti manooraa dhaabuu. Kanaafi wantoota mallattoolee amantaa Islaamaa mul'isan barreeffamoota garaagaraa fi gubbaa isaa irratti immoo minaaraa dhaabuu qofaadha kan inni gaggeeffame. Kanaafuu jijjiiramne jechuudha guutummaan wantoota amantaa kiristaanaa mul'isan fakkiiwwan bobboci garaagaraa achi keessa jiru. Kuni gara masjidatti deebi'uunsaa hordoftoota amantaa Ortodoksii keessumaa biyyoota hordoftoonni amantaa Ortodoksiitti baay'atan kanneen akka Giriikii, Raashiyaa fa'aa keessatti komii guddaa kaasee ture. Akkasuma UNESCOon illee iddoon kun muuziyeemii irraa bara 2020tti gara masjidatti deebi'uunsaa sirrii miti jechuudhaani UNESCOon illee ibsa baaseen mormii ture. Biyyoonni akka Raashiyaa fi Giriikii immoo pirezidaantii Erdogan murtee isaanii kana keessa deebi'anii akka ilaalanii fi ibsa garaagaraa baasanii turanii. Egaa bara 2020 kaasee Hagiyaa Soofiyaan akka masjidatti magaalaa Istaanbul keessatti tajaajilaa jira. Iddoon kuni akkaataa ijaarsa isaarraa qabiyyee ittiin ijaarame wantoota ijaarsaaf oolan irraa kaasee yeroo garaagaraatti kirkira lafaa Turkii mudatee balaa ibiddaa garaagaraa dandamachuudhaanii iddoo seena qabeessa fi toon miidhamiin hanga ammaa ture ta'uu isaatiin iddoo addaa isa taasisa jedhu qorattoonni.
Keessumaa bara 1999tti kirkirri lafaa guddaan Turkii mudatee ture. Gamoowwan magaalaa Istaanbul akkasumas magaalota Turkii hedduu keessa jiran jijjiganii miidhaan guddaan qaqqabee ture. Namoonni gara 20,000 ta'an balaa kirkira lafaa sanaan du'anii turanii. Haa ta'u garuu Hagiyaa Soofiyaan yeroo gamoowwan garaagaraa jijjiganitti Hagiyaa Soofiyaan osoo hin jigin osoo hin ta'in haga ammaattiyyuu balaa garaagaraa mudatee turuu danda'eera. Kun maal agarsiisa? Akkaataan ijaarsa isaa qabiyyeen dhagaan irraa ijaarame biyyoon ittiin ijaarame illee baay'ee qulqullina kan qabuu fi ijaarsa balaa gurguddaa dandamachuu akka danda'utti yeroo sanatti kan ijaaramedha jedhameeti kan yaadamu. Ijaarsa Hagiyaa Soofiyaa irraa kaasee sana booda bataskaanawwan bara Baayizantiinii akkasumas immoo bara Otoman Turkii keessa masjiidota ijaaramanii fi akka galteetti yookiin immoo akka diizaayinii qulqullina guddaa qabutti akka fakkeenyatti kan tajaajilaa ture kan inni jedhamu. Egaa amma yeroo ammaatti Hagiyaa Soofiyaan guyyaa jimaataatiin alatti guyyaa jimaataa sa'aatii muraasaaf sagadaa fi ni cufamaa. Sanaan alatti garuu ammayyuu akka iddoo daawwannaattidha kan tajaajilaa jiru. Miidiyaan Turkii Anadooluun bara 2025 gabaasa hojjete keessatti bara 2020 yeroo masjiidatti jijjiiramu kaasee hanga bara 2025tti namoonni miliyoona 25 ta'anii addunyaarraa bakka kana Hagiyaa Soofiyaa qofaa akka daawwatan gabaasi miidiyaa kanaa ni agarsiisa jechuudha. Kanaaf odeeffannoon waa'ee iddoo seena qabeessa fi akkaan hawwataa ta'e Hagiyaa Soofiyaa kan isinii dhiyeessine kana gammaa fakkaataa. Akkasuma immoo yeroo garaagaraatti wantoota garaagaraa qorannee gabaasa wal fakkaataa kan isin biraan geenyu ta'a. Waan nu hordoftaniif ulfaadha.